harka fuune akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garagaraa irra jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin qabu kan isin jiru waan obboleessa keessan daraaraadha. Kanneen subscribe gootanii maatii taatan hundi keessanuu galanni kiyya guddaa akka baharaati. Kanneen hanga ammaa subscribe godhuun maatii keenya akka taataniin isiniin jira. Kallattumaan gara sagantaa keenyaatti yeroo seennu qophiin teenya ta'arraa akkaataa yeroo haala diinagdee biyya teenya keessa jiru wal qabatee namni tokko maallaqa isaa yookaan qabeenya maallaqaa harkaa qabu akkamiin qabachuu qaba. Maallaqa qabu kana bifa kamiin baankii geessuu qaba moo itti hojjechuu qaba moo maallaqa liqeeffachuu qaba. Kan jedhuu fi waan kana fakkaaturraa bal'inaan waliin laalla waan ta'eef gara tokkolleen deemina na waliin tura. Akkuma beekamu haalli diinagdee biyya teenyaa jijjiiramaadha. Hanga ammaatti gabayaan faayinaansii yookaan magaalaan maallaqaa hin tasgabboo'in. Duuba yeroo akkanaa kana maallaqa keenya kan qabnu akkamiin qabachuu qabna? Gaafa qaalomiinsi jireenyaa jiru, gaafa mootummaan poolisii maallaqaa tan maallaqa gabayaa keessaa baasuu yookaan tight monetary policy hordofu nutoo maallaqa keenya kan akkamiin qabachuu qabna kan jedhu irraan isiniif tuttuquu yaala. Maallaqa sa'aa tana namootan maallaqa qabu maallaqa isaanii kana akkam godhuu qaban? Maallaqa kana yoo qusanne takka baankii yoo geessine bu'aan nuti argannu maal fa'aadha? Yoo itti hojjenne oo bu'aa arganna moo meeshaa binnee ol keenyuu dhiiroo meeshaa akkam fa'a? Gabaabdumatti maallaqa maaliif qusatta? Maallaqa maaliif qusatta? Maallaqa sababoota baay'ee namni qusatuufiitu jira. Saving kan jennuun qusannaa aadaa teenya keessatti akki nuti itti barre qusadhaa waan jedhamu. Qusachuu dura maaliifin qusadha? Kaayyoon qusadhuuf sanoo maali? Sa'aa tana maallaqa qusachuun na barbaachisaa hidha dubbiin jabduun. Hundi keenya gaa sabaha yookaan beeksisa baankiileen baay'een gootu laaluudhaan waan qabnu baankii geessinee qusanna. Garuu sa'aa sanitti maallaqni keenya kun irrachuu jiramoo ida'uu jiraadha? Duuba qusannaadhaan wal qabatee namni tokko maallaqa sababa qusatuuf qabaachuu danda'u qaba. Kaayyoo qusatuuf jechuudha. Kanaaf maallaqa baankii geessinee qusachuun nu barbaachisa. Kaayyoo qusannuuf yoo jiraatte. Erga qusannee hoo maalirra oolchuu qabna? Duuba qusachuutu dursa moo pilaana qusanneef kaayyachuutu dursa? Jalqaba maallaqa qusachuu keen dura maaliif akka qusattu karoora kaayyachuu danda'u qabda jechuudha. Investment pilaanii kaayyachuu qabda. Sababni maallaqa qusachuun yookaan maallaqaan kaayuun hin barbaachisu. Yeroo baay'ee akkan yeroon jiru dhibbarraa dhibbatti namni waa qusachuun hin barbaachisu jechuudha hiyyaa miti. Maallaqaan kaayuun sa'aa amma keessa jirru kanatti hin barbaachisu. Mata dureen keenyaas namni dhuunfaa tokko maallaqa qabu tokko yookaan galii isaa maallaqa isaa akkamii qabataa waan ta'eef maallaqa isaa baankii kaayuun qusachuudhaan qabachuun yeroo ammaan tana isa miti. Maaliin isa miti yoo kanaan jettu taate maallaqni time value of money waan jedhamu qaba. Time value of money jechuun bu'aa maallaqaa yookaan humna maallaqaa haala yeroo diinagdeetii wajjin jechuudha. Deflationii fi inflation waan jedhamutu jira. Qaalomiinsa jireenyaatii fi rakashoomina jireenyaa waan jedhamutu jira. So arra maallaqa kana fuutee gaafa baankii geessitee achi keessu. Dhalli maallaqni keessuun dhalu yoo nama dhalaan kaayyatu taate. Yoo nama ammoo bifa baankii islaamaatiin mudaarabaadhaan kaayyatu taate bu'aan maallaqni keessan fiduu taa'u hangam takka? Yoo maallaqa kana ittiin daldaltee hoo hangam takka? Kanaaf maallaqa sa'aa tana duuba akkam godhuu qabna? Maallaqa qabnu bifa kamiin qusachuu qabna kan jedhu sirritti akkan hordoftaniin barbaadaa jechuudha. So namni tokko sa'aa tana maallaqa gaafa baankii geessee qusatu humni maallaqaa sun humni bittaa maallaqaa suni yookaan qarshiin takka waan arra bittu baatii arraa kan binne yoo taate
humni isii yookaan bu'aan isii gabbu'ee jira jechuudha. soo kanaafuu maallaqa baankii kaa'uun anaaf gizii akkanaa tana maali jechuudha hasaara. gabaabdumatti haala biyya teenyaatiin wal qabsiifne sa'aa tana maallaqa baankii kaa'uun sirrii miti. yoo garuu maallaqa achi kaayyachuu feete maallaqa tirfii qabaattee achi kaayyachuu feete maallaqoota kana adda qooddee kaa'uutu si barbaachisa. gaafa qaalomiinsi jireenyaa haalli maalleeni biyya teenyaa rakashaa deemu doolaalli orkaa deemu kana bifa kamiini maallaqa kee achi kaayyachuu qabda. bifti tokkoffaa itti achi kaayyachuu qabdu bifa asseetii yookaan qabeenya bituudhaaniiti. isaan kana mee kara lamaan haa laallu. tokkoffaan diversification of asset qoqqoodamiinsa yookaan asseetii garagaraarra maallaqa kaayyachuu qabeenya garagaraarra maallaqa keenya san kaayuu qabeenya dhaabbataa jechuu qabeenya harkaan qabuu dandeenyu waan akka manaa waan akka lafaa waan akka maashinarii haa jennuun jechuudha. qabeenya akkanaarra kaayuu usneetuma ammaas maallaqa keenya kana lafuma bicharra kaayuu takka waan takkarra kaa'u osoo hin ta'in asseetii yookaan qabeenyota dhaabbataa kana adda qoonnee gosa adda addaarra yoo keenya irra bareeda tokko yoo boru gatiinsaa gabbuute kaan gatiinsaa ol kaate waan taateef. inni lammaffaa diversification adda addummaa jechuudha. diversification of investment wantoota adda addaa yookaan haala gabayaa adda addaa irratti investi godhuu investimentii gosa adda addaa irratti investi godhuu. akkana jechuun afaan oromootiin khilleete zambiila tokko keessa keessee bakka takkatti magaalaa tan dhaqin jechuudha. zambiila adda addaa keessa kaawuu jechuudha. bifa kanaan maallaqa kaayuurra sa'aatana maallaqa qusachuurra wantoota akkanaarra oolchinee maallaqa keenya kaayyachuu ni dandeenya yoo maallaqa tirfii qaban. maallaqa liqeeffachuunis sa'aatana nama miidhu malti. sababni isaatis mootummaan xiyyeeffannoo maallaqa gabayaa keessaa baasuu irratti xiyyeeffatee waan jiruuf si miidhu malti waan taateef. isii liqeeffachuun wal qabatee qophiitti aanu irratti bal'inaan kan itti dhufnu ta'a. duba maallaqa sa'aatana qusachuu qabnaaree sa'aatana maallaqa qusachuu sin gorsu'an maallaqa qusachuu osoo hin ta'in sa'aatana maallaqa qabduun gabayaa seenuu danda'uu qabda. haala jijjiirama diinagdee biyya keenya irra dhaabbattee maallaqa qabduun gabayaa seenuutu sirraa eeggama. daffaara yookaan goota ta'uutu sirraa eeggama. garuu goota ija hin qabne ta'uu hin qabdu. gabayaa seenuu deemtu yookaan waan irratti hojjechuu deemtu san beetee irratti hojjechuu yoo kan beekne taate nama beekumsa qaban irraa bitattee waan beetu san irratti hojjechuutu sirraa eeggama. gabayaa gaafa seentu beekumsaan alan seenin. kanaaf sa'aatana maallaqa qusachuun simiiti. maallaqa baankii keessee qusachuun simiiti. wanni irra sii caalu hunda caalatti maallaqa xiqqaa qabdu saniin daldala xixiqqaa kan itti fufiinsa qabu ogeeyyii beekumsa qaban irraa fudhachuun yoo gabayaa seente warra boru sirni diinagdee jijjiiramni jiru kun tujjaaromsee ol baasu keessaa tokko ta'uu malta. kanaaf maallaqa qusachuu osoo hin ta'in maallaqa daleessisiin jaa jechuudha. sagantaan kiyya kaarraa kana fakkaata. kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya qophii wal fakkaatuun torbee dhufu hanga walitti deebinu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagayni kiyya isinaa dhaqqabu. peace.